jira de uga kurna ijoollee lamaan qaba ijoollee koo wajjin na argu. Abjuudhaan moo ati koi gaafiin gabaaf biqiltuudha. Biqiltuu ati amma qabee jetta amantaa? Bakka sodaati bichuu amma taraanuu qabi gaala amma keessan bu'inati. Mana inni jedhaarummaatti namantaa? Maagaa bakkee wajjin bullama barandaa yoo manni hin jiraanne yoo waa biraa fi manni barbaachisaa. Mana qofa. Onnee koo keessa mana qabaannaan hin ga'u. Onnee kee keessan jiraadhaan beeku. Bakkee jiraattaare yoo onnee koo keessa hin jiraanne mana duwwaa keessa teessee maal sii godha? Onnee koo keessa kan taa'u onnee kee keessa kan taa'u jaalala koo yoo ta'e malee onnee kee keessa ol galee taa'uu hin danda'u masii. Bakkan si kaa'e kaa teessa kaa? Bakki tana keessa yaasadha. keessaa si kama ta'e suuraa keessaa? Qanaatuma si kama? Suuraan immoo kan inshaallah akka biyyatti kaa'ame beektaa akka biyyatti ta'u kan inni namni kun baneera kaawar suuraa mana suuraatti. Booniyyee nu biraa taatee hosii. Booniyyee nutti hin bareedisi. Fooloo. Deema kana maanaa seenaa mana. Sheeriitti godhi gaariiftumaa. Wallahi bara uffanni kun nama bareechu yoo rabbuudha. Uffanni kun bara baay'ee irraa bareedallee beektaa. Wallahi baay'ee. Seenaa jirti. Seenaan keessan jirtu bara. Seenaa jirti. Seenaa jirti godinyaa si jechuudha godinyaa si tokkooti. Dubbaa jirti sun qoyaa guutuu jira jiru dubbaa jira moo beeruutiin jira maa? Beeruutiin jiru boo Dubaayin tu jiraatani jira. Kophaa ka'u kanatti. Maa suuraan Nu shariyaadhaaf deemne malee maas waan dhiirri hin jirre wayii isinitti fakkaata. Haa? Wallaahi dhiirri jira ijoolleen keenya jimmaayyuu jiru. Wallaahi. eessa beeruutiin moo? Meerra deebi koi. Meer. Kazaas. Nuti hin barbaanne malee jiru itti wajjin ka'uuti yaani itti wajjin nyaatu. Barbaacha hin argaman dhiira. Anaan dhiirri tokko hin jiruu na hin jenneen ijoolleen jimmaa jara soddaa malee. Jara soddaa malee safara kana wallaan isaan duraan hin beeku wallaahi dhiyeenya kana immoo nama baay'ina. Dirooni naa qabi soddummaan keessan hadha gala. Dirammaas hin jette. Yookaan Duraan eeggifadhu biyya kana kan baay'atanii jara soddaatiif Tigiree turan soddaadha jara Amaaraatiif Tigiree baay'een arga dhiira jira biyya kana. Garuu ijoolleen Oromoo kun baay'een argu ture. Jarri achi nurraa fagoodha jechuudha. Garuu jijjiiru. Keenya kana immoo ijoolleedhuma keenya dhimmaayyuu. Arguu jammallee. Inna qaba beekti deemu inna qaba dhaqiifatu inna tabaar. Koi natti hin himamne kun hadha leellaa ibiirratti dhiqqoo bahe. Natti hin teemettaa ergasii. Irra deebitee nan gaafanne kaatee ergi guyyaa sanaatti. Ani tu akkana dhiibi jimmaa jiraachuutti bari. Ishee argitee beektaa ijaan. Jaamu atumti rakkoo guddaa qabda gaaffiisa qaba. Akkamitti waa jiraa gaafatta eessa jirtaa biyya kam jirta maaliif waa akkasii gaafattaate? Duraan hin jiru. Dhaggeeffadhumaa jiraatanii jiraachuu baatanii maaltu si rakkise? Maaltu na rakkifne maal? Maaltu si rakkise? Ijoolluma biyya keenyaan argeedhaan onneen jira taataa. Dhaan jaraa waliin arginii malee maaltu si rakkise? Ituma wajjin suuraa kaatee jaamu dhagaa ituma wajjin suuraa kaatee. Amma keenyaaf suuraan rakkoo bareedduudha amma. Fakkeenya kana doktor Sarraa jira utuun barta tokko dhaqqee qabeenyidha. Tokko wajjin suuraa ka'ee gadhiise maal goota? Suuraan rakkoon qabu inshaallah suuraan jiraachuun rakkoon qabu suuraan koo argitee tashee haadhi garuu isa kana dhoskitee kaatee koo ati utuu barbaanne jiraa jettee bar. Dhoksiniya no takka waa dhoksee hin beekwan. Na gaafattee
Ani dhalaa dhaggeeffadhu. Duraan nama takkitti qofan beeka ture ijoollee Jimmaa inni nuuf fuudhee Israa'el mooyyuu qaba jechuudha. Nama wataatiidha jechuudha. Qoy, nama wataatiidha singiliidha. Jijjiirra ijoollee singilii baay'ee jiru eeyyama. Biroonni Ee, qabeenya koo si bira jiru akkaawuntii sanatti deebisee. mogaan deeru qabeenyi deegaa jiru qaama hin gaabbuudha beekama gaafa sinumaa jiru. Wallahi toofiq jedhee waan fidee dhufa. Firi gaafa jiru wannan. Wallaahi hin deebisii waan si bira jiru nyaadhatti. Ati yoo Waa dabala. tokko gubboon nyaatamee dhumeera wanti deebiin jiru jechuudha. Ela ani gidee gaa biqiltuun hin sobduu miidiyaa irratti dhagee garuu adda sii sobu argeera tokko. Hadhuman si qaba. Iso intala dhagaan baafate Maaliin intalli sabare? intalli Maaliin sabare? Amaariffatti makii ganu warri jimmaa kun amaariffan beeku. siifanii kana koo amaarifa siifanii kan baatu. Siifanii kan Naayii jijjee. Diiroon sabaa zim jedhati gizee keessaan bilbilee Oromiffaayyuu harkaa gata Amaariffa malee hin dubbatu. maalan beekaa baata amaarifa naasaa beekaa jijjiirama. Baadiyyaa jallataa beekaa. Okkee ishee jallataa. Amma kana sobdeetta moo hin sobne ishee? Intalli Yeroo sobni deebisee gaafannee dhaggeeffata gurbaanni jadiidha laal inni jimmaa dheengadda dhaggeessuun jadiidha. Haata nafar jadiidho. Dheengadda xalaba ijoollee xalabate taarikoodhaan gara jireenya shamarranii. Saniif Waa dhagge malee kanaan silaa qaatan xalabame kan jiruudhaan jette sas. Gaafa na dhufuun xalabama silaa. akkoo qabu dubaarraa birrii naquu dandeessaa bara ammallee yaada isaa qabaannaa. Eenyusi xalaba jamu Eenyusi xalabaa? waajjiran Maa tola deemaa namni. Waa ijoolleen babbareedaan immoo bareedan babbareedaan akka aadaa keenyaatti akka shari'aatti dubartiituyyuu dhiiratuyyuu ofitti fudhata malee dubartiin dhiira ofitti fudhatu jechuun akkasi akka aadaa keenyaatti. dhugaadha kun. Maa biyyaatti jirtu deemuun shari'aan nawwaa? Dhaataan xalabama itti bareechuun ati uffatamu wayii kan xalabamtu yoo dhumallee No. harkaa kaffaltee dhuftee Amma fakkeenya dhaggeeffadhudha biqiltuu amma ijoolleen Dubaayitti dhiirri baay'ee xalama meeshaa ijoollee shamarranii kartooniin fuudhee fuudhee Dubaayitti geeffatee yeroo guyyaa torbee tokko ga'e shamarran kan biraa qabatti beektaa. Wallaahi nama meeqatti xalamamee jira achitti dhagee. kaargoo moo kaargoo fidatu Margoo shamarran akka taagoo Maammadoo Dubaayin keessaa dhiiftee jechuudha. Miskiina Itoophiyaa xalabatti bara kaargoodhaan. Wallaahi. Inni gidee dhufe gidee torbii tokko badee harkaan miidhu kanneen. Wallaahi tun isiitee harkaan miila isaa caccabseen faayidaatti baasee gadhiisa malee akkasiin hin gadhiisu birriitti baasee. Maaliin rukuttammoo?